jarran abbukato mirga abba qabsaa'ota jarran jarra abbaa gadaa yaaba eessa namaa leenca koo way osoo. Harka fuudhee hordoftoota keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan teessanii nu daawwachaa jirtan hunda keessanuu salaamtaan teenya bakka jirtanitti isin haa geessu jecha har'aa sagantaa keessumaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Sagantaa teenya guyyaa har'aa kana keessatti takka lama sadii jennee qabxii ijoo qabannee dhiyaanne kan isinii dhiyeessinu ta'a. Sagantaa keenya kana nu hordofuun nu faana turaan afeerra keenya. Tokkoffaarratti sagantaa marii keenya irraa piippiin yookaanis bilisiginnaan filannoodhaan yookaanis mircaadhaan ni hoftii yaada jiru gaafii xiyyatana gara keessumaa kiyyaattiin dabarsaa keessumaa kiyya baga nagaan nu dhufte dura irratti achumaanuu gaafii xiyyatana naa deebisi. Duraan dursee naaf eeguudhaatiif hedduusi galatoomfadha. Gaafiin xiyyata maal jettume? Gaafii xiyya mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun yoonii fi filmaataan mircaadhaan jechuun filmaanni sun dhugaan gaggeeffame filmaatan dabarsee ni kannaa. Ni moo ammoo ni injifatamoo maal waan jettu tanarraa soo yoo filmaanni karaa sirriitiin kaa gaggeeffamu ta'e mootummaan bilisiginnaadhaa jechuun parsantii dhibbarraa kudha hin argatu akka yaada kiyyaatti. Akkuma Jawaar Mohaammed kursii 300 fi maal inni fudhanii jiru sana agartee wanni san dhugaadha. Yoo filmaanni sirriidhaan kaa gaggeeffamu ta'e jechuudha. Garuu asirratti maaltu jedhanii beektaa? Akka yaada kiyyaatti, akka yaada mataa kiyyaatti jechuudha. Mircaan yeroo gaggeeffame, mircaa parsantii dhibbarraa dhibbatti paartiileen biyya keessa jirtu ni mooti. Maaliif? Hedduu waan amma paartiilee hedduutu jira. Paartiilee hedduu amma kaafa wala jaatu jira. Paartiileen tun hundi jaalatamtuudha. Onnee uummataa keessa jirti. Paartiileen tun hundi jaalatamtuudha. Onnee uummataa keessa jirti. Keessaafuu ammas paartiin Jawaar keessatti argamu waan hedduu jaalatamtu. Itti amana uummanni yaada Jawaarii fi beekumsa Jawaarii fi dandeettii isaatii fi waan hunda isaa itti amana. Waan uummanni itti amanuuf waan uummata onnee uummata Oromoo qofaa miti. Kan jechaa jiru. Sabni Itoophiyaa keessa jiru. Saba 83 jenne. 83 keessaa 82 Jawaar parsantii dhibbarraa dhibbatti akka filatutti namana. Akka yaada kiyyaatti. Parsantii dhibbarraa dhibbatti akka filatutti namana. Yoo Amaara taate malee. Amaarilleen onnee keessa isaaniitiin dhugaan Jawaar akka filmaata kana argatu itti amanan. Dandeettii Jawaaris ni beekan. Firraa sodaachaa turan. Sigalee? Firraa sodaachaa turan. Itti amananii jechuun cimina isaatii fi dandeettii isaatii jechuun nama siyaasaa akka ta'ee fi shoorrii inni taphatuu fi jechuun tilmaamni inni lafa kaayyatu Jawaar jechuun nama waan lafa kaayyate sadarkaan itti gahaa deemu jechuudha. Maaliif amma dura waan agarreedha yeroo dura wanni jiru dura qilleensa Oromiyaa bilisumsina jedha. Akkasii bara. Bara waa sadii lafa kaate. Waa sadii lafa kaayyate bara godhee ture ni beekaa. Wanni san sammuu alagaa keessa seenee jira. Wanni inni miidiyaarra taa'ee dubbatu hundinuu takka takkaan uummanni irra gahaa turan jechuudha. Saniifuu parsantii dhibbaan akka yaada kiyyaatti namana. Paartiileen jirtu ni mooti. Garuu asirratti akka yaada kiyyaatti ammoo waan dhagahamuun seemu. Yeroo paartiin tun moote akkuma bara 97 Itoophiyaatti 97 bara kaafaa fi qindoomina yaanii paartiilee adda addaa ture beektaa. Gaafa san akkuma sirriitti mootumtee turte Idoon yookaan TPLF'n gaafa san moomtee turte. Yeroo moomte galgala ni dabsatan. Akkasii bara. Haa amma isaan hufan yaanii uummanni jechuun waan biraa eegu jiru gabbaanii galgala moonee jira yaanii dabsatan. Filannoo sagalee hatanii jechuudha. Sagalee hatanii. Akkasuma ammoo parsantii dhibbarraa dhibbanii moomanii akka mooman isaan keessaas ni beekan. Mootummaan wanni maaliif wanni amma shedema Jawaar fedhaadha. Jawaar amma yeroo hedduu waan dalagu ture. Jawaar nama seeraati takka wanni isaan barbaadan seeneef hin jiru. Taargeeta isaas laa naquu barbaadan takka seeneef hin jiru. Jawaar. Sigalee yeroo isaan feekii dalaguudhaaf deeman feekii isaan dalaguu deeman dura beeka. Sigalee lafa kaayyatee jira. Waan san miliqeetuma harkaa baha. Sigalee takka wanni seeneef hin jiru jechuudha.
amma gaa sababa lafa kaatanii sababa gooticha Haacaaluu Hundeessaa du'eerratti si galee osoo inni rakkoo takka illee hin qabne jechuudha fuudhanii gama hidhaa galchan malee si galee kanaan amma seeraan ala godhanii dha kanaaf sodaa duraan biraa sodaa jiran bartu isa kana hidhanii baareessanii waa adda addaa irratti dalaguu fedhanii turan ni dadhaban malee ammatti argatan malee kana hunda maali sodaa wanni as deemtu jechuudha filannoo as deemtu sodaa filannoo as deemtuutii fi waan kana hunda dalagaa jira fakkeenyaaf korinaan amma dhukkubni koronaa amma dhufe kun isaaniif dawoo ta'ee jira. Osoo korinaan kun dhufuu baatee rabbiin koronaa kana fiduu baate wallaahi mootummaan Itoophiyaan jiru bilisiginnaa wanni jaamu hin jirtu bilisiginnaa wannummaa jaamtuu haqamtee uumaa hin jirtuu silaa si galee sababa korinaan dhufettis koronaa jalatti dahatanii waa hedduu dalagan. Filannoo tana dabarsan yookaan dheeressan waa hedduu koronaa kana isaaniif illee haalatti qonni mijeessee jechuudha yaalanii mijeessee akka jirutti. Wanti kun filannoo dabarsuun seera yookaan konstitushinii biyyattii sanirrallee hin jiru. Isaan ofii baafatanii seeraan alaan dabarsanii humna godhanii jechuudha. Itti fayyadamanii humna jechuun humna isaanii fi aangoo qaban itti fayyadamanii waan kana godhanii turan. Kun garuu dhiibbaa tokko ta'a jechuudha. Si galee isaaniif gargaarsa ta'e dhukkubni koronaa irraa jechuudha. Si galee akkasuma amma guyyaa mirchaan gaggeeffamu parsantii 100% paartileen ni mooti. Bilisiginnaan ni mooti. Uummanummaan viidiyoo uummanummaan bilisiginnaadhaa jechuudha. Kanummaan isaan keessa jiru parsantii 50 isaan hin filatu. Si galee ni dhoofatan malee keessaan jechuudha. Paartiilee jawaarfaan keessa jiran jechuudha. Ilaalcha jawaarii fi waan dandeettii jawaarii fi tattaaffii isaatii fi wanni ni qabatee deemuun kana waan beekaniif jecha hedduutti amanan ni jaalatan jechuudha. Keessan ni dhooffatanii malee jechuudha. Si galee parsantii 50 isaan hin filanii jechuudha. Saniifuu parsantii 100 garuu guyyaa filmaanni san ga'e akka yaada waltaasitti jechuudha. Guyyaa filmaanni san godhamee isaan sammuuwamuu harkan galgala waan godhan akka yaada xiyyaate akkuma gaafa mallassan galgala baanii lallabatan muunee jira yaanii lallabatan. Yeroo muunee jira yaanii lallabatan gaa uummanninis waan filee waan beekuuf uummannis waan filatee waan beekuuf filmaata kan waan nama filee akka yaadde gata biniin beekamne namoonni beekamne saniifuu wanni kun sirrii miti jee lafaa ka'a fakkeenyaaf lafaa ka'a yeroo uummanni lafaa ka'ee fincila shororkaa guddaatu gaggeeffamaa jiru Itoophiyaa keessatti shororkaa guddaatu gaggeeffama sabni 72 hin ayyamu saba tokkichaa yoo taate malee naftanyaa yoo taate malee sabni kaan guutuu hin ayyamu naftanyaan garuu maaliif sirni jawaar deemuun isaaniif hin ta'u mire saniifuu isaan hin ayyamanii jechuudha. Rabshaa guddoo tahaa dhiiga namaa gad naqama achirra dhaabbatanii ammaas si galee achirra dhaabbatanii humna fayyadamuu mala si galee saniifuu jechuudha. Mirchaa yoo gaggeeffamte ni mo'amanii garuu isaan galgala ni lallabatanii nutuu mooyyaanii lallabatanii humnatti fayyadamanii aangoo fayyadamanii saniifuu mirchaan nuuf jechuudha. Mirchaadhaan hin kufuu jechuudha. Hin kufuu humna fayyadamaa hin kufu. Kofuu jechuun mootummaan kun. Qabxiin biraa ammaas akka inni hin kufne yookaanis mootummaan kun filannoodhaaf akka hin dhiyaanne wanni isa godhu ni jira. Fakkeenyaaf wanni asirra jechuu barbaadu. Seeraan guuttannee jira mircaa boordiin biltsiginnaan seera kamiinuu paartiin tokko paartii ta'uudhaaf seera hin guuttannee jiranii mircaa boordiin falmaa jiran. Seera osoo hin guuttatiin paartiin tun akkaataan itti ijaaramuu siitirraati ittiin as baate tuni ittiin as baatee ittiin galmoofte waan qaama biyya bulchu jiru ta'eef malee seera guuttattee paartii dhiyaattee miti jedhan. Paartiin takka paartii ta'uudhaaf akka yaada waltaasitti waan kana. Hayyee maaliif mootummaan kun ajjecha Haacaaluutiin wal qabatee yoo paartii shanee kan yakku ta'e paartiilee shanee yookaanis abaaboo kana fuudhee qabee hidha. Garuu maaliif paartii KFO ajjecha Haacaaluutiin wal qabsiisee jalaa kaasee hanga gubbaatti hundi qabee wanni hidhuuf maali? Maalis fakkaata? Waan bareedaa na gaafate gaafiin ani yaadaa ture na gaafate. Waan kana maal seeta? Abiyyi Ahmed jechuudha. Duraanumaa akkaataa itti Jawaar Firaayiruu dhabee jira. Takka jee akkaataa itti paartii tana guutuu dhabamsiisu dhabee jira. Si galee filimni inni dalagaa ture hundinuu diree duraa baheeti duraa baa ture.
wanni inni yaadu fakkeenyaaf wanni inni amma yaadu wanni inni amma yaadu uummanni isa dura beeka yeroo ammaatti jechuudha. Waan inni amma niin godha jee lafa kaayyate uummanni waan akkanaatiin dhufuun ooluu jeeti gabrummaan siyaasa nama barsiifti. Gabrummaan uummanni Oromoo keessa ture xiqqaa fi guddaa uummata Oromoo hunda siyaasaa barsiiftee jirti. Si galee maali wanni istiraateejiin lafa kaayyatee jiru akkamitti paartii ABO tabilee keessa jirtu na takka kafaa'u paartiin amma paartiin ABO uummata biratti jaalatamtuudha wanni uummata akka jirti kuma reefu haasofnetti paartiin kafaa'uudha waan jawaar keessa jiruuf hedduu jaalatamtuudha. Si galee paartii tana yoo balleesse paartiilee tana hunda yoo balleesse filannoon hin jirtu ta'a. Isaan dorgomu. Asirratti amma maal beekta paartiilee tana dhabamsiisee paartii forjii takka uumee qabxiitaan tokko lafaa qabda. Kana jechuun wanni inni kana godhatee maal beekta paartii tana balleessuun isaaf akka siyaasa isaatti garuu waan isaaf hin taane malee paartii uummanni Oromoo hin fudhatu beekta. Uummanni Oromoo gabrummaa kanaan booda deebi'ee hin gabroomu akkuma fedhe hin gabroomu gabrummaas hin fudhatu. Si galee uummanni Oromoo siyaasaas baree jira. Roorroos akkaataa itti firraa dhiibu baree jira. Roorroos hin fudhatu. Ni du'ee dhabama malee ni dhuma malee lafarraa dhuma malee uummanni Oromoo wilii deebi'ee hin fudhatu gabrummaa. Deebi'ee gabrummaa jalatti gabroomee hin jiraatu. Si galee namaatu dhabama malee jechuudha. Saniif jechuun qabxiin itti aanu bilisiginnaan paartii KFO yookaan isa ABO dhabamsiisee forjitii biraa uumee lafa haa'u deema fakkaatti. Mee maal jetta kana irratti? Kana akkam seeta? Amma paartii takka ta'a ABO jeeti forjii takka lafa kaa'aa jira. Wanni forjii san lafa kaa'aa jiru fakkaa jechuun miidiyaa hawaasaatii fi namoota amanamoo irraa dhageenyuuti jechuudha. Wanni kana godheef amma yaadaan jechuudha. Wanni kana godheef maal beekta? Paartii ABO tan uummanni Oromoodhaan jecha maqaa ABO jiru kana agartee onni uummataa keessa onni uummataa cabsee onni uummataa keessa jira. Waan fedhe yoo dalagee hin jibbamu jechuudha amma kun si galee. Dhaaba uummanni jaalatu kana balleessuudhaaf forjii tokko uumuu qaba. Cinatti jechuudha. Kana dhabamsiisee amma walii qabee hidhaa galchee jira barama. Namni tokko jiru hidhaa galchee jira. Hidhaa jira jechuudhaani. Amma paartii ABO jetti paartii takka uumee jiraatu paartii forjii jechuudha. Akka isin feetu. Dalagu akkuma mallas opiidiyoo tana dur uummatee ittiin taphachuu ture jechuudha. Simboolii godhee ittiin taphachuu ture. Ittiin taphachuu ture uummataan ittiin uummata Oromootiin ittiin nyaachuu ture san jechuudha. Akkasumatti kunis paartii ABO takka amma tolfatee jira jedhanii kan dhageenyutti beekta. Wanni kana tolfateef waan maqaan ABO jedhamu kun uummata Oromoo uummanni uummata Oromoo keessa jiruuf jechuudha. Si galee uummata Oromoo keessa jiruuf onni uummata Oromoo keessa jiruuf kana balleessuudhaaf paartii waan kana qopheeffatee lafa kaa'ate. Amma godhatee jira jechuudha. Garuu uummanni ni beeka waan kana dura. Ammas as deebiiti maaliif mootummaan kun maqaa shanee tana balleessuuf gocha sukkanneessaa fi namarratti raawwate geggeesse shaneetu waan akkana hojjete. Shaneetu mee maqaa kanarraa mee maal jettee waan bareedaadha. Waan kana haasoitu dhibboota nu deebiste. Karaa dhibboota nu deebiste zamana yeroo mallasan keessa nu deebisa bara 90 san keessa nu deebisa. Fakkeenyaaf ammaas ilaala bakka sanatti maqaan ABO nu tokko dhaggeeffadhu. Uummanni ABO onni uummataa keessa jireenya jaalatamaa inni uummata Oromoo biratti jaalatamaa ture jenna. Yeroo san uummata Oromoo kana maqaa balleessuudhaaf uummata Oromoo kana jibbisiisu ABO kana uummata Oromoo kana jibbisiisuudhaaf jechuudha. Maqaan onni isaanii keessaa haqee ajaa'ibuudhaaf feekii dalagaa ture. Wanni inni dalagaa ture viidiyoo adda addaa waraabee yeroo namni qalamu yeroo mana tokkoffaa guutuu ganda tokkoffaa guutuu namni kun rasaasaan lafatti rasaasaan fixee jechuudha. Kana dalaguu ture. Fakkeenyaaf yoo ABO yeroo san ABO waan san goote yeroo namtichi ABOdhaa san nama kana qabee qabu ha kaameeraa qabatee kadhasu eenyu enna. Bira jiran jechuudha. Filmii fi dalaganii qalanii jechuun bira ta'anii qarrasatanii san booda ABOtu gocha akkasii hojjete
jaanii itti hawaasa burjaajeessan. Burjaajeessan lammaffaa amma wanni waaqatti bareedaa qabtee ta'a. Ayyee. Namtichi kunis jechuudha. Inni gowwummaa isaa waan namni isa dura dalagee jiru hamallas isa dura itti dalagee itti fayyadamee jiru amma deebi'ee yeroo ammaa kana jechuudha. Jaalala digdamii takkaffaa kana yeroo namni kutee ammaa ijoollee namatti shan namatti nyaa waan itti gurguruu deemtu beeti. Yeroo kana keessa jechuudha dhufee gaafatti wallaggatti mana gubee mana gubanii shaneetu gubee jala. Poolisiin yookaan waraanni waan san gubee waraana mootummaati. Poolisi kinnaati. Nakaas viidiyoo. Sooshaal miidiyaa irratti footoon isaanii abaluu akka taate namoonni mana san gubee abaluu akka ta'e waraana mootummaa akka ta'e ol daddarbameeti iccitii san hundi jalaa baatee turte jechuudha. Mana mootummaan gowwummaan isaa hammana jira. Nama hammana sammuu namaa jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Si galee? Ififuu barni uummataan shawwadamee. Abbaa maqaa balleessu. Abbaa maqaa balleessu jechuun feekiin inni dalagu jiru san isarratti dirree baate jechuudha. Si galee? Kuni wanni kana godheef waan isa dura dalagamee jiru waan amma inni isa dura dalagamee jiru sanitti itti fayyadamee jechuudha. Maaliif Oromoo tana waliin cabsuu dhiisanii jechuudha. Nama biraa irratti maal xiyyeeffannee nama ilaalcha keewwate. Filmiin kun isaan dura nyaatamee jira. Mi'a sababa fakkeenyaaf TPLF akkas hojjete. Yaani yookaanis nafxanyaallee hin jaalatanii saba biraatti yookaanis diina biraatti fakkeenyaaf bareedaa dubbattee hedduu silaachi qaban Oromoo waliin dhoorra. Maammeessi jechuun natti ulfaataa wallaahi doktor maammeessi jaa gaafii kenna bareedu. Maaliif hin jee amma TPLF yoo hajannu taate uummanni kun saba bilisummaa akka jiru tokko amata 27 Itoophiyaa gabroomsee jiru tokko saba 82 gabroomse. Saba 88 isaanii 82 gabroomsee warra ture tokko uummanni kun mi'aa jechuudha. Mi'aa bilisummaan taate ni beeka. Si galee waliigaltee qaba. Wal dhageera. Si galee uummata kanarratti itti darbee yookaan uummata kanaan maqaa waan kana godha yoo jee si galee uummanni hin deemuuf wanni inni godha jee kun hin deemuuf. Wal dhageera uummanni wal dhageera maaliif mi'aa bilisummaas ni beekanii wal dhageeni hedduu wanni ijaanii si galee amma dura yeroo silaa naannoo Tigraayitti waa dalaguu fedhu dalaguu dadhabee jira. Beekuu bara haala ta'eeti. TPLF dhuma tanaa bara haala ta'e ilaaluu jira malee seenee amma dura waa dalaguu hin dandeenye beekta. Si galee saniifuu yoo Oromoo waliin dhahuu fedhe bara mallee haajuu malee Oromoo waliin dhahuu hin danda'u. Uummanni waan san bira dabree jira. Uummanni Oromoo waan amma jennu kana hunda bira dabree jira. Wal baree jira. Foon fi nyaatu basoontu jettoon si galee uummanni waan kana baree jira. Foon foonsaatiin yaadu jechuudha. Uummanni Oromoo bakka ta'an dabree jira. Gabrummaan siyaasa nama barsiiftee inni ture reefu siyaasaa baranii jiran uummanni Oromoodha. Waan inni silaa dalaguun dura beekan. Akkuma waliigalaatti jechuudha dhumarratti falli qabsoo Oromoo afaanis falli Oromoo qabdu maali mee dhumarratti yaada qabdu? Akka yaada waltaasisutti waan kana hayyoonni gurguddaallee naasawaa jiranii. Ani akka yaada mataa kiyyaatti akkanatti mul'atutti. Takkaffaa Afrikaa keessatti dimokiraasii jennee dimokiraasii maqaa ta'e gurbaan dimokiraasii durri cidhaa duumni hidhaa juusan akkasii saniifuu Afrikaa keessatti filannoodhaan ol baheetiin biyya takka qabadhee bulchaa wanni jiru nan amansiisu. Manaam maaliif takkaffaa garuu dhumaatii amma deemaa jiru fincila amma wanni godhaa jiran kan biyya keessatti godhaa jiranii kan amma addunyaan si agarti. Garuu addunyaan kan si agartuun tattaaffii ati gootuudha beektaa. Tattaaffii ati gootuudha addunyaan si agarti bara. Ammallee tattaaffii qabsoo jechuun dhumaatii mana dhumaa jiru kanaa fi qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiruu fi miidhaan ammoo godhaa jiru kun mul'achaa jira akka addunyaatti illee mul'achaa jira. Garuu ammoo ani karaa nagayaatiin akka yaada wal taasiste jechuudha. Karaa nagayaatiin reefu saasofnee ture bara miidhaan kun akkasii gisee dhume akhiratti dhumarratti jechuudha. Dhumarratti isaan akkasii labsatanii sanboota laftii badii gadaatiin siin jee. Sigalee akkasuma karaa nagayaatiin waan dhufaa jiru garuu ani akka yaada mataa kiyyaatti ammallee garuu namni akka yaada gaa yoon dogongorallee si dhiifamaan jaabeeta yoon dogongorallee maaliif akka yaada mataa kiyyaatti karaa nagayaatiin ni injifannaa wanni juus natti mul'atu. Afaan qawweeti wannees silaa irra wayyaa garuu yeroo namarraa fudhata. Takkaffaa
nam tokko bilisa baasaan tokko mootummaa tokko cabsuudhaaf humna guddaa qabaachuu qaba. Duuta duuba gargaarsa guddaa waan isa dhiibu qabaachuu qaba. Si galee amma silaa yeroo amma fincilli biyya keessaa haa jiru kana jechuudha. Mootummaan sammuu isaa biqamee gaffachaa jiraami. Amma silaa humniti guddoon takka jaallimaroon jechuudha. Waraanni sun hanga baay'ina waraana saniittis beekuu hin dandeenye dhiifamaa. Achirraa seene jechuudha. Mootummaan mukaan mee gaffata. Asiin qeeroon dirqama godhu jirti. Asiin waraanni dha'uu jira. Fakkeenyaaf dha'uu jira. Mootummaan kun wanni ta'a jechuudha. Ni shororkaa ni laaffata osuma akka rigmaa muka nyaatu osuma jiru dibjechuu matagaan akkas jeetii jaata akka yaadu mataa waltaasiste jechuudha. Karaa kanaan jechuun siistama adda addaatiin karaa hedduun itti fayyadamuu taate malee har tokkoon ni darbine wanni iyyuu nutti hin dhageenyu na fakkaata. Ayyee okay yaada bareedaadha dhumarratti jechuun yaada bareedaa kaafte saniifuu Oromoon falli qabdu qabsoo adda addaatiin finiinsu karaa adda addaatiin karaa tokko qofaan jenne karaa adda addaatiin ayyee hordoftoota keenyaa fi jaalatamtoota keenya kun sagantaa marii keessumaa kiyya qabadhee isinii dhiyaadhe guyyaa har'aa asirratti xumurraa sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti sagantaa teenya guyyaa har'aa goolabuu keenya nageetti isinii jenna nageetti waan kan ta'e miidiyaa harooteek irratti hirmaadhee ada yaada kana jechuun yaada keessa yaada duraan gubaa jiru kana baafachuu qoyaaf hedduu si galatoomfadha. Anis keessumaa kiyya taatee dhuftee miidiyaa keenya istiidiyoo teenyatti argamtee yaada kee bareedaa kana ilaalcha ati qabdu sammuu jechuun qabsoo tanaaf quuqamne ati qabdu yeroo ta'e kannitee yeroo ta'e aarsaa gootee dhuftee asirra nu argamuu keetiif hedduu takka galatoomi siin jedha. Galatoomii akkasuma daawwattoota keetillee galatoomaan jaa. Ayyee daawwattoota keenyas galateeffata as galee. Bishambiyatia, Bishambiyako, Bishambiyatia, Aramaya, Aramaya.